السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجر صادون قبجة في على تبو نجني كن جالف قبجة إدو سنجة سنة قبجة كن داو جاتر مجرتو. كان يف يرو توك سورة أو فيديو أو سجلة دوكمنت وان فيد أو وان تلفونك سقبدو. نم سايبا كان يف سورة توك كان مسيلاركم بربان تلفونك سقبته. نم ما توك آخر فون نم فيد أو سلفون سرافو ده تكن نكسي جدا فاتكنتا. yeroo kanam tokko telefoona irraa fuudhee wal ilaaluuf galareeffaa seenee suuraa takka nama biraa arguun barbaadan seenee ilaalaa jechuudha. Akkamittiin waan tokko fakkeenyaaf akka namni yaalaan agarre ka barbaannu osoo abbi tokko illee fayyadamiin osoo waa fiinsittiin fageessin akkamittiin akka inni mul'anne goote jechuudha. Dirqama galarii hoggaa seenuu namni sun suuraa kan tokko illee argu jechuudha. Waan viidiyoo isaa ta'u dokumentii haa ta'u sagalee waan fedha ta'u waan san tokko illee mul'atu jechuudha. Ammoo yeroo barbaadetti waan san seentetiin akka mul'atu gochuun jechuudha. Sokopa dabrin namoonni nuti kan daawwachaa jirtan percentage dhibbarraa 60 warroota sabasabaan goonuu ilaalaa jirtanii kun akkuma agartan kana bifaan waliin sabasabaan godhaa nu jabeessaa jechuudha. Mee qophii kanatti akkaataa waan dhiyaatan faana tura. warri deebiin jira fakkeenyaaf namni tokko telefoona yeroo sirraa fuudhu kallattimaan aseenatimaan galarii seenee waan laala jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan kee kan tarqabsuun galarii gubbaa waan jiruuf inni mul'ata jechuudha. Suuraa kana waan fakkeenyaaf suuraa ta'uu viidiyoo ta'u mee akkamittiin akka namni agarre koona jechuudha. Aseenaan faayila seenee miseentanii bakka fakkeenyaaf suuraan keessan jiru isin beekan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa tokko isin agarsiisa viidiyoo tokko isin agarsiisa fakkeenyaaf this. Fakkeenyaaf mee kanuma afuradhu fakkeenyaaf suuradha. Suuraan kun amma ni mul'ata. Fakkeenyaaf suuraa kana mee irratti cuqaase akkamitti akka mul'atu godha akkanatti gadi qaba harkaan gadi qaba. Yeroo harkaan gadi qabtee raawwattee tuqaasii jala kana si baasa irratti cuqaafta. Yeroo tuqaasii irratti cuqaaftee raawwattee rineen bakka kana cuqaafta asirratti cuqaafta. Yeroo cuqaaftee raba suuraan kun asirratti dhumarratti waan jedhu GBG jedha asirratti dhumarratti galtanii kunoo barreeffamni to'aa sadeen galtanii jechuudha. Sadeen ni haidhan jechuudha. Haitee fakkeenyaaf qomee tokko bakka buufta. Seen jedhamu jettaani suuraan kun mul'ata jechuudha. Galarii seenaa bakka fedha seenaa suuraan kun mul'ata jechuudha. Suuraan kun amma dhoksee jira jechuudha. Gara galarii seenaa yoo kaseenu taate suuraan kun gonkumaan ba'u jechuudha. Fakkeenyaaf kanallee kan gadi qaba. Asirratti cuqaasa. Rineen bakka cuqaasa. Dhumaa tana irraa jijjiira jechuudha. Qomee biraa tokko bakka buusa jechuudha. Rineen change. Fakkeenyaaf suuraan kun dhokatee jira jechuudha. Galarii miti bakka yoo seen namni sun suuraa sana yoo fakkeenyaaf galarii faa seenee wanta kan argatu suuraan kun hin jiru keessa jechuudha. Atammoo suuraa kana yoo deeffachuu barbaadde akkamitti ka deebisa kan jedhamu dubbiin tokko yeroo deebisuu barbaadde akkuma reetti lasaa gachuu qabta. Cuqaaftee tuqaas jira cuqaafta. Tuqaas jira cuqaaftee rabaatee rineen jaasira cuqaafta. Asii dhufteetuma qubee bakka buufte irraa haitee GBG naan kunoo dan jennaani change kallattii suuraan sun nuti deebi'ee jechuudha. Asirratti cuqaafna viidiyoo yoo ta'e dokumentii yoo ta'e sagalee yoo ta'e waa hundaa jechuudha. Qubee duraa haiti qofa sadii irraa duraa haiti qofa akka hin daganne sanuma deebisee bakka buufte jechuudha. Kunoo bakkuma rahamarraa qasan bakka buusa kunoo. Suuraan sun adeemee jirti. Viidiyoo yoo ta'e kanuma, dokumentii yoo ta'e kanuma, sagalee yoo ta'e kanuma jechuudha. Waan tokko akka namni seelaan agarree kan barbaadu taate akkanatti suuraa tokko waan gadi xiqqaa tokko jechuudha. Waan hedduus yoo godhu tokko fakkeenyaaf suuraa tokko viidiyoo tokko akka yeroo tokko namni siraa fuudhee waan agarree kan barbaadu taate kallattimaan akka namni agarree goota qophiin irra kan fakkaata. Qophii kana fakkaatu waliin deemtu nafaan nagaan nu tura. Masalatuuf sabsabaa jechuun hin dagatina nu jabeessa nagaan nu tura.